لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم أبو معزز، مكان قياس ملته سورة قياس ملت بلاش ما جوش المديار تاني بر. You found it؟ أصلي يو كان جنا بر أمته في سورة أبو سوا سوي نوتي كنا فيديو نودو فاني نندب بسني سورة أبو ساي تاتي. ميرا كيف أستاذ السلام كاتبنا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبشرنا أنت فدا جران ربي خير نقولون ما هي عجب نتي أنو جران. والله قاث أصلي كان قاث نرجودي سي كان عارفني بيفهم هي والله أنا أس ياد أصلي فيديو مثلا ده سالتني فر ما تقولن فيديوني نجولا وندو فتني اسم فراسي هو رندي فرا. عن دكتوري دابر كمان كده دكتور في جبهة دكتور الدنيا را وقاعد يدمي ترى برا تنجرو ور. كان أفريقيا كانت إنسان أجائب هذا قدرة الأجائب يا أستاذ قدرة معجزة الأجائب معجزة يشو ديما. سارو Abbaan Jifaar sadarkaa tokkoffaa irratti Musliima. Waa hundaa ol imaama Musliimaati. Nama Islaamummaadhaan bulchaatiin ture. Jimma miti dhalootaan Jimma malee Islaama dura Musliima. Mootummaa Islaamaati. Kan Muslimtoonni itti baqachaatiin turan, kan Muslimtoonni kooluu isaa jalatti wantoota hedduu wanna jedhaatiin turan. Ijoollee wallaalaaf Jimma nu mootii kenna ijoollee akkanaatti jedhan malee laa. Jimmatti dhalatanii malee isaan achi qofaa miti. Abbaan Jifaar nama guddaadha. Abbaan Jifaar nama guddaadha. Nama akka Afrikaatitti namni ittiin dhaadatu. Wallahi osoo Oromoo ta'uu dhabaatanii illee yaa Rabbi Abbaa Jifaar Oromoo osoo gootee jiraattee dheetiin hawwa malee akkasiidhaan. Abbaa Jifaar jechuun bar nama gaafa yaadattanii calii calanqoo jedhanii akkasumallee harka muraa aanolee jedhanii gaafa Minilikii wajji wal lolan. Abbaan Jifaar diriiriidhaan namticha kan ofirraa qabnaa jedhan. Mootummoonni shanan gibeedhaa hundi isaaniidha waan isaaniin alhaa fi mootummoonni afran ni caban guutuun isaaniidha jechuudha. Arsiin ni lole, Arsiillee ammoo haga hin miidhame. Cabiinsa cabullee baatu ni miidhame. Harargeen ni lole ni miidhame. Gaafsan eenyutti baqachuu turan? Abbaan Jifaar, Abbaa Jifaaritti baqachuu turan ulamaa'in guutuun isaanii. Sultaanni Suudee ka jedhaniin, Sultaana Arsiidha kan jedhamee beekamu, Sultaana Suudeedhaan beeka namni baay'inaanii Jimmatti barataniitiin galan kooluu isaanii jalatti. Garuu gaafa achi dubbiin hammaattee illee Sheek Shariifaatti dhufaniitiin Arsii keessa qubatanii wanni jaalaa turan. Akka dhaloota ammaa kana summiidhaa miti summii baataniitiin deeman dhaloota gandummaa malee dhaloota summii facaasu malee waan tokko hin beekne akka kanaadhaan turre. Uummata gurguddaadha. Sheek Shariif jechuun Jimma keessatti nama guddaadha. Jimma keessatti ulamaa'ii gurguddaa Jimma keessaa bahe jedhamee yaamamu. Isaan ammoo Arsii fakkeenya qabriin isaanii Jimma keessa hin jiru Arsii keessa jira. Arsii keessa jira. Ulamaa'iin illee hawaasni illee takkaa waan amma akka summii ijoolleen facaaftu kanaatiin takkaa hin beekamu. Sheek Shariifiin namni hin beeku ta'uu danda'a. Akka tasaadha ijoolleen hin beektu ta'uu danda'a ijoolleen zamana kanaadha. Aalima Jimma keessaa argame nama karaamaa gurguddaa qabu nama aalima guddaa Jimma keessaa argame jedhameetiin akka sadarkaa Itoophiyaatti dubbatamu. Namni sun qabriin isaaniidha Jimma keessa hin jiru. Arsii keessa jira. Akka dhaloota ammaa kana dhaloota bubbee dhaloota summiidhaa kanaa miti. Ummanni hayyuudha. Ummanni beekaadha. Dubbii takkattiidhaan biyya walitti araarsa dubbii takkattiidhaan ummata kaasa dubbii takkattiidhaan waggaa meeqa guutuu deddeebisaa namni jiraata. Dubbii takkatti inni dubbate. Dhaloota ammaa kanatu bubbeedha. Dhaloota ammaa summiidha malee. Dhaloonni ammaa kun ammoo summiidha malee dhaloota akkasiidhaa ture isiniin jechuudha. Fakkeenyaaf waaqa guutuu yoo fudhattan waaqa guutuudha. Rabbi isaanii haa araaramu. Nama gaafsan amaara من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. Hundeessu jechuudha. Maaliif nin jedhu? Yeroo harree yaabbatu nama bichaadha moo Koi. nama si waaqas? Ayyee gaafii si gaafadha. Thank you. Wangeeluma irraa si gaafadha. Wangeela Yohaannis, wangeela Maatewos baafadha. Mee baasime tole jedhiti. Waa'ee harree moo waa'ee harreeti? Maata na Koi, deebisuu baasi, didda. abbummaa. Wangeela Maatewos boqonnaa meeqa? Bumaas. Mee baasi. Eessi? Boqonnaa meeqa? 16 baasi. Ja'a boqonnaa Maatewos 16. 16 lakkoofsa 4. Eyyee dubbisi. Maaliin beeka garamatu sanii? Maaltu kana waliif fide harree fi wanni? Dubbisi kaa. Harree yaabbachuu fi kana boqonni Yohaannis maaltu waliif fideen jedhe? Wallahi ajaa'iba. Maal taate caalaa kan koo maqaan keetu caalaadha. Caalaa Mee hin ta'e dubbiftu ati maal taate? in dubbisa Ati hin dubbiftu? walittuu hin deemtu kaa waan an si gaafachuu jiruun. Mee dubbisi hin jedheen. Walittuu hin deemtuu fi hin jedhee bara caalaa kan koo maal Koi taate dubbisi nama kaa maal? Waaqayyo. Eegaa yeroon kun hundi keenyuti sagaleen kun Akkamitti harree yaabbate? Waaqummaan akkamitti harree yaabbate? Yookaan immoo namummaa midhaan waan jettu naa sanaan si kaasuu deebisi kaa. barbaade. Bar reefu Kan fannoo inni irratti gochaa isin ture, fannoo kanarree yaabbate. irratti isin didde. Kan harree yaabbate. Takka laal. Kanarree takka yaabbate waaqa ta'ee utuu jiru isan ni gad of deebise. Namummaa isaatiin harree yaabbate. Waaqaatu harree yaabbate moo Yesuus waaqaatu harree yaabbate moo Yesuus namaatu harree yaabbate? Yesuus Kiristoos bifa waaqayyoo isa nama ta'etu harree yaabbate. Namummaa isaatiin. Amma fakkeenyaaf makiinaadhaan Finfinnee dhufte moo xayyaaraan dhufte yoo sin jedhan makiinaa fi xayyaaraan hin dhufeetta? Makiinaaf xiyyaaratti fakkeessu nu kaasa kana. No fakkeenyaaf namni Waan itti fakkeessu. Finfinnee maaliin arra ولقد خلقنا الإنسان رقمتي المنما كان نجرا قافة جل ربي سبحانه وتعالى المنما كان فكاتو كان قافة أومو أكوري الذين كفرون جرا سنك أما براتو ساوجين أومي أصوهن تاني ربي سبحانه وتعالى أومن سيني أومو كيستي كان أكساتي أومو تقول كان هنجر فكينيا إلالا نمي فكينيا فأني فبدينا مولين فكان أني فدينا ياس ولين فكان ربين شيبي المنا ما كان فوتو المنا ما كان ملون ربي أكسيتي أومي إساف كبجان قدني إما لربين قافة أوفيبسو المنا ما كان أوم نجرا ونعلم ما توسوس به نفسه وان لبون إشي اتهاصفتو تكو نما أوم نكن لا نما أوم نكن تكو وان لبون سيتساستو بين نادي ربين وإسا إسا تنما وجنا صفتو متي إسا تنما برا وجنا صفتو سنتاني إسا لبون كان كيستي أساسو كان جتشون wanti ilmi namaa dhoksuu fi wanti ilmi namaa mul'isu ana bukkeetti wal qixaa. Wanahnu aqrabu ilayhi akkasuma anatu itti dhihoo jiraa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kanatti jechuudha. Min hablil wariid. Hablal wariid jechuuni hidda mormaarra jechuudha. Hidda mormaarra anatu itti dhihoo jiraa. Yaa salaam. Rabbiin hidda mormaa keenya nutti aanaa jechuudha. Ilaal yoo dhukkubsattee jettillee yoo rakkattee jettillee yoo maalillee si mudatee jedhallee rabbii haadhaaf abbaa kee irra miti bar hidda mormaa kan keerra rabbii sitti aanu rabbii akkasii akka qabdullee akka ati isa abdattuufillee abdii guddaa sitti kennaa jechuudha. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أما سكيستي مو إرقا قداسة دبر سجر ربي إذ يتلقى المتلقيان يرو رفو يوم كان مو يرو قنم المتلقيان جتوني
maleekonni wakkalamoo ta'an yookaan maleekonni ramadamoo ta'an maalitti jennaani hojii ilma namaa kana barreessuutti maleekota wakkalamoo ta'an yookaan maleekota ramadamoo ta'antu jiru. Rabbiin osuma idda hamaa kanarra namatti aanuu maleekota kana immoo godhee jira. Anil yamiini wa anil shimaali qaciid. Mirga keenyaa fi bitaa keenyatti فالذي عن اليمين يكتب الحسنات إني مرقرة كامي جرو تلتو بريسا جدا إني بتار جرو أمو همتو نمي بريس أوجتو كان يو بريسا جدا ما جاء ربني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ilmina maa kun dubbatee inafu jedhe insaanni anuume kun namnin anamma uume jedhe rabbiin nutti himaa jiru kuni dubbatee inafu jedhe min qawlin jechuun haasaarraa jecharraa maa yarmihi insaanu min fiihi waan namni afaan isaarra darbatu waan namni afaan isaarra dubbatu tokko namni tokko jedhee nafu illaa ladayhi raqiibun hafiid yoo isa biratti argamaa ta'e yookaan isa bukkeetti haddaraa ta'e malee raqiib jechuun maqaa yookaan maleekaa hojii isaa barreessu san. Atiid jechuunis maleekaa hojii isaa barreessu saniin jedhama jechuudha. Akkasuma maal jedhaa wajaa'at sakratul mawtii bilhaqq jedha. Wajaa'at jaa'at rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhuftee jirtii jedha. Ilma namaa rabbiin akkasitti uume kana tokko tokkoonitti immoo rabbiin murteessee qaddaree lafa kaa'ee jira. Ilma namaa tokko tokkoonitti dhufuudhaaf jirti. Maaltu sakratul mawti jechuun machiin duhaadhaa yookaan aguuggiin duhaadhaa isheen nama aguugduu jechuudha. Bilhaqqi jechuun haqiiqaa du'aatiin ajaja rabbiitiin ilma namaa kana tokko tokkoon isaatti ni dhufti jechuudha. Dhaalika maa kunta minhu tahiid. Sun ammoo duuti kun ammoo maa kunta minhu tahiid jechuun waan itti isarraa baqattudha. Ilmi namaa kun osoo akka isaati. Namni tokko yoo dulloome jedhee nan dulloomin jedhu. Qaama kana keessa inuman dadhabee dhukkubaa jedha malee nan dulloome jedhu sababni isaadha yoo dulloome jedhu dulluma booda du'atu jiraaf iyyuu namni sodaata maqaa dullumaa kana fa'aa dhaga'uun jaalatu namni yoo dhukkubsatee jedhallee namni numa of jajjabeessa du'a kana dhaga'uun hin fedhu yookaan du'uu hin fedhu namni kamillee du'uu hin fedhu namni du'a kanan sodaata namni hattan yoo du'a hawwee du'a kana ofitti kadhatee jedhallee gaafa isheen dhuftee jettu lubbu na baasi jedha nageessaa jedha mana yaalaatti nageessaa jedha. Hedduu namaa jira kan maaliif galmeen kan godhu booda aanee maaliif iyyuu rabbiin ofitti nan fudhannee kan jedhu hedduu namaa jira garuu gaafa bakka du'aa ga'u hundinuu hundaafa irraa baqata. Maaliif jennaanii sakraa jedhee waame rabbiin kun aguuggii duuti kun aguuggii cimaa qabdi yookaan machii cimaa qabdi. Sakratul mawti jechuun ghamratuhu wa shiddatuhu jedhan of nama wal dhaalchisti akkasumallee amriin sidhaa baay'ee jabaatti aqlii namaa kanaa ol sammuu namaa kanaa ol taati.